Ashama akkam jirtu hordoftoonni fi kabajamtoota jaalala kiyyaa hundi teessanuu keessanii annagaa kiyya waaqayyoon galatu kun guyyaa kana mukaan isiniif qabadheetti dhufe akkamitti akka free koolii argachuutii dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan gara biyyoota barbaadanii qarshii tokko malee jechuudha birrii tokko osoo Afrikaa hin baasini intarneetii qofaa fayyadamuudhaan biyyoota barbaadanitti bilbiluutii karaa itti dandeessan jechuudha. Egaan ammaan dura ni yaadattu appilikeeshinoota hedduu isin barsiiseetiin ture baay'een keessanis itti gammadanii isinitti toleetti jira jechuudha. Guyyaa haaraa kana immoo aappii kan hunda isaanii iyyuu caaluutii danda'u aappii haaraa 2020 haaraa kan ba'e isinitti agarsiisa jechuudha. Kun kan inni ittiin adda ta'u jechuudha. Warra kaanirraa rejistireeshinii yookiin immoo galmaa'uu isin hin barbaachisu jechuudha. Calma jettanii namoota barbaadanii fi bilbiluutii kan isin dandeessudha. Garuu saantima funaanuutii qabdu jechuudha. Birrii osoo hin taane birrii Afrikaa baastan yookiin qarshii Afrikaa baastan isinitti hin fakkaatin namoonni tokko hin dogoggortu. Adda namarraa kireeditii kunooti kana tuquudhaani saantima argachuutii dandeessu. Kunooti al tokkootiif fakkeenya innaan kana tuqu. Kireeditii naaf kenna jechuudha. Kunooti 20 naaf kenneetti jira jechuudha. Kun akkuma gartanii congratulation jedhee kireeditii 20 naaf kenneetti jira. Bifa kanaatiin walitti funaanuudhaan ittiin gara biyyoota dawwaluutii yookiin immoo bilbiluutii ni dandeessu jechuudha. Jalqabaaf gaafa appilikeeshinii kana keessa seentanii kireeditii 1000 jechuudha kan inni isiniif kennu. Kireeditii kana ni baay'ifattu jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo daqiiqaa tokko hin guunne jechuudha. Sekeendii 30 yookiin sekeendii 15 ta'anii daawwachuudhaan kireeditii argachuutii ni dandeessu jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko salphaadha. Haalli ittiin kireeditii argattan guyyaa guyyaatti ofiisaatiin iyyuu kireeditii aga 200 aga 500 illee kan isiniif kennaa deemu ta'a jechuudha. Kanaaf amma haala keessoo isaa itti fayyadamuutii dandeessanii wantoota tokkoon isinitti agarsiisa jechuudha. Kunooti fakkeenyaaf iddoo kanarraati kireeditii 10 yookiin 20 aga 50 aga 500 argachuutii yoo barbaade wanti gochuutii qabu iddoo kanarra al tokkootiif tuqaa jechuudha. Kunooti akkuma gartanii sekeendii 10 booda taa'ee kireeditii firii argachuutii hin danda'a jechuudha. Inni kan biraan namoota kan biroodhaaf yookiin firoottan keessan hiriyoottan keessan biroodhaaf sheerii gochuutii ni dandeessu appilikeeshinii kana. Saayitii isin sheerii gootanitti kireeditii mataa isaa kan isiniif kennuu qaba jechuudha. Kireeditii 1000 aga 6000 jechuudha. Akka isaan instaal godhataniifitu saniin booda iddoo kanarraa invite and get coins kan jettu kana al tokkootiif ni tuqxu. Achii booda iddoo kanarraatti karaa WhatsAppii immoo akkasumas immoo meesejiidhaan namaaf erguutii dandeessu. Saniin booda appilikeeshinii kana akka isaan instaal godhataniini kireeditii 1000 aga 6000 isiniif argamsiisa jechuudha. Saniin booda daftanii namoota barbaadan walii wajjin konneekt gochuu yookiin immoo bilbiluudhaaf isiniif salphisaa yookiin yeroo isiniif qusataa jechuudha. Egaan iddoo kanarraa egaa namoota barbaadaniif bilbiluudhaaf jechuudha salphaamatti. By the way gidduutti maastaagaa yookiin advertising garaagaraa isinitti ni dhufa jechuudha sababa appilikeeshinii kana. Appilikeeshiniin kun akkuma isinitti himee firiidha. Uumamaa tokko waan qarshii isinirraa nyaatu gatii hin qabnee fi isaan advertising yookiin immoo maastaagaa amma jennirraati jechuudha kan isaan argatanii advertising isaanii sekeendii 5 yookiin sekeendii 10 waan ta'eef sababa isaa isinii fi tola bilbilchiisuutii isin dandeessu jechuudha. Egaan saayitii namoota barbaadaniif tokkoof bilbiluudhaaf yaaltanitti kunooti harka bitaa kanarraa recently kan jedhu iddoo kanas keessatti ni seentu. Saniin booda iddoo kanarraa tokkootiin ni tuttu. Achii booda iddoo kana keessaatti kaawuntirii yookiin immoo biyya ni filattu jechuudha. Itoophiyaa dabalatee biyyoota hundumaa bilbiluutii dandeessu. Kana keessa al tokkootiif ennaa seentanii kunooti barreessuudhaan sarchii gochuutii dandeessu yookiin ammoo maqaa isaanii isteeppiidhaan waan gad tarraanii jiranii fi as keessaatii Itoophiyaa kan jedhu barbaadachuudhaan gara Itoophiyaatti bilbiluutii dandeessu jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin bilbiluun ni danda'ama jechuudha. Gara Itoophiyaattis ta'e gara biyyoota barbaadanitti. Egaan kooyiniin keessan ga'aa yoo ta'e salphaamatti bilbiluutii ni dandeessu. Yoo kooyiniin keessan yookiin saantimni keessan ga'aa miti ta'e immoo sorry insufficient coins kan jedhu iddoo kanarraa isiniif fida waan ta'eef kooyinii keessan baay'ifadhaa itti fayyadamaa. Appilikeeshinii kun dhibbaaf dhibbatti ni hojjeta. Yeroo hedduuf itti fayyadameetiin jira. Namootaaf illee ittiin bilbileetiin jira. Kanaaf guyyaa irraa kana jechuudha kan isiniif qabadheetii dhufe. Appilikeeshinii kana lafti isin argattan immoo description boxii jala jechuudha. Description jechuun barreeffama viidiyoo kanarraa al tokkootiif ennaa isin tuqxani haala kanaan gadi isiniif baasa. Achi booda liinkii kana jalaatii aappii as tuqaa buufadha kan jedhu kana ni tuttu. Ergasii gara weebsaayitii kootii isin fida jechuudha. Bifa kanaatiin dhuma kanarra gad dhufuudhaani daawunlood batanii kana tuquudhaan salphaatti bilbila keessan irra buufachuutii ni dandeessu jechuudha. Karaa telegiraam chaanalii kootii illee isiniif kaa'etan jira. Kanaaf gamlachuun iyyuu buufachuutii ni dandeessu karaa isiniif salphate. Egaan guyyaa haaraa kana jechuudha kan isinii qabadheetii dhufe. Yaada yoo qabaattan yookiin akka isiniif fooyyessu barbaaddan wantoota akka isiniif hojjedhu barbaadan kamiin iyyuu koomentii irratti naaf barreessaa. Egaan yeroo itti aanu deebinee garuutti immoo nagaan naaf turaa isinan jaalladhaa isinan kabajaa.